أبي براسيتي ونوم وانو تنكي تناجوي قبتي برا توقادا والرماس قرف فيني عليه فيني توقادا چاني واجري قول لنا خادم سمبا ربونا خشوفا دي بي بلامتر تربان كذا خيستي واجري هذا اللي بلا مضاف وبيتي قامي نقر قاري I think قرما قمتا مرميتوتا في النداتي فيها كلمة اللي بوردي واجرا بوردي فلانو بيو ليساتو نقر قاري نوتم سيدا akkasitti gaa turillee dubbatamtee jirti jechuudha. Fayyaadaani haala haadhaan gaa waajjirri nu banameedhaadha. Egaa waajjirri nu baname taate walii gala soo waajjirri baname waajjirti illee deebi'atanii jiranii waajjira kana keessatti gaa at least karta ko chuhi so wajira banamu kala kubaga positive tafudan malfu wo magari da dada khana le khana ge khana le rabbi sanjudu tiabu bulchu yanna chuhi motum madanis hagana gotani imbalesina amma le bana fu wajirote sadi bana fi jore khum morbitota khilashin qaban bombin qaban tankin qaban wali sangudan qaban chuhi خلافو ورا خرا نجات قبسا وخنا حالا جيسوفين اسم فيتي الدبلس مارموتين اللي وني نجن غبابينان contamination of رايك خوخوس في رايك يو خوخوس في الراي ده ددان هغل اركته تافتس خادا دومان بيتي بارلما سيني سينجنا چوي يو مربتلي خبو مرمد يرو أماتنا خيستي تبا بيتي خطدودان أبيو جوجودان كيستي إسانا كسو قدت إساني فيدماني ديبيني سنوات أوسي ساني يتوي موتم مالي سوبيا تكاتو نما أفان أمارا دبتو تغانا جواتين بيتو إلا أما هوغانا سياسة دا برا بيتي أي شبري بودا هوغن سياسة دا إثيوبيا خيست خافا لمرا دبتو خهيدا بملي خاجيفا منجر إثيوبيان نمني هوغو ناتو أرمولا خلافو بلين كينيا تربان أرسا غرغودا خفلاني منهيد الرابان نجرا وواجرا خاتبوك أتنوي توي خيسوباتو آتي خرانا قاتن هواسا خيسا نفتجاجلا هواسا خيسا وابرسيسا وجين سياسة دا تبيتي موتوما فنقلتو رعالاتو هدو جراجو يتدلقا مدندسو خطدودا وان تهم قبو سينودوسي دوبا جرا أمريكا دوبا جرا أوروبا دوبا جرا أكبتي ورغيسة تنمي هركف دوبا تنيسا أجيسا نيسا نمائي چوي خلافو ودو سياسة خيسان مرمقام بيتوان مرمتوتا جوخانا خيسا ألف كيسا دي أكم أرموتي الرخلا نقاتي واجار كتن كنا وان نقا خيسا توجتني بيتي إذا ددبين هاني دخا مريدا أتشو خيسا وتيساني أمت أرمورا واحد فيدون ديسانيف دميسو جاروك انديسو يومو خوخص كيسا تيسان مرمتوتا بشا خيسا تيسان واجد خلصي تشوفما إساني ميساني تويد أمانا وبنو فكات تانا ساقنا براخون سو دبين خوخص غاتا وما سنينجي خوخص كوني أدب لسو مورو مورا بكلام دابتين بكلام دابتين
of danda'e jaarmee umrii guddaa qabdu seenaa guddaa qabdu if danda'e nama miliyoona 70 irraa dhalatte wanni qotti duudaa keessaa gootu hin jiru jechuudha. Taasaa gara biraa kun taangaa ta kokosii wal fakkaatu abroonnatii tabiyyaalaatii jechuudha. Ta abroonnatiis ummanni Oromoodhaa waan ifiin jaarin waan ifiin hogganne Oromoon fayyadee jennetti dhaman. Tanas gabaabsinee waaqa sumaanaa deemnu ammoo ummanni Oromoodhaa maqaa kokos juu fi maqaa abroonnat juu kana keessatti waxaa nuti immoo aarsaa kafaluudhaaf qophaa'uu hin qabnudha. Lubbuun Oromoodhaa kana keessa qisaasamuu hin qabdu. Tapha siyaasaadhaa abroonnat deemuun Khalidatuun hogganu tapha siyaasaadhaa kokos hogganu kana keessaa silaa danda'amtee Oromoon hirmaachuu baattee jenna maaliif nu fayyadu. Taaftee waa'ee Keeniyaati. Keeniyaan hokkana deebitee maaliif nama bloogara amma nama beektee waa barreessu journalistii aktivistii ayyaduun aktivistii bloogara mana hidhaa keessatti duunaani gaa rabshaan tunkaate wanni Keeniyaa keessatti deemaa jirtu kun ammoo biitii teenyaa sirraa fagoo hin jirtu jechuudha. Waa torba ammaaf xiinxalu jiru Rabbiin fedhe ammaaf elekshiina jidduutti ummanni Oromoodhaa waan ofirraa eeggachuu qabu biitii tuni almost beetee waan jajjabduudhaas deema waan jajjabduu as deemtu san ka inshallah tartiibaani waa isa hubachiisaa deemna. Tartiibaa waa isa hubachiisaa deemna arraafaa bira kunnu Keeniyaa keessa gaa hokkora kanaa jiraadha. Qabxiin biraa babii weekendii kana ta'uu torbaan dhufu ta'uu pirezidaantii Somalilaandiidhaa Finfinnee dhufuun isaanii mana. So dubbiin beektee Somalilaandiidhaatiif ta'e Itoophiyaadhaa waan deebite fakkaatti. Dubbii tanallee akka keessa beektonni jaanitti Ameerikaadhaatu waan kanallee anjeese. Itoophiyaanis haga tokko gaasa qabdi. So Itoophiyaarraa waan Ameerikaan feetu jira. Ameerikaan waan Itoophiyaarraa feetu jira. Waan feetu san yoo naa hannitan Somalilaandii waan isanirraa feetan isaniif irraa fuudha. Isanillee waan Somalilaandiif hannitan godhaafiidha. So waan amma deemtu hunda keessaa wanti xiqqisho yoo bu'aa buuftee inni yaadnu keessaa yoo Somalilaandii fi Itoophiyaan karaa nagaatiin beektee karra baharaa harkachuudhaaf jarri kaanis beekamtii mootummaadhaa harkatan I don't know tun maybe bu'aa fiduun ni malaa jechuudha lola Eertiraa sanirra. Gaatulooni taati kan jiru meegaa torbaan dhufuu Abdurrahmaan Irroodhaa akka musabixitti abiyyiidhaa wal hubatamu waliin hubataniin beenu. Waa hundaafuu gaafni Afrikaatis aktaroota gurguddaatu seenee jira. Aktoroonni gurguddaan kunis kaanamuu tapha isaa as buutuu fi achi buutuu keessa jiranii jechuudha. Mootummaan gurguddoonni kaabaanis waan deemu jiru jira. Ta Eertiraadhaa, ta Masrii, ta Somaalee, Hassan Sheikh Mahmudoo yoo Abdurrahmaan Irroon Somalilaandii Finfinnee dhufu taate inni nooni dhaqaaheedha Eertiraa fi Masrii walitti ni deebi'u. So waliigalatti gaafni Afrikaadhaa highly fragile ta'aa jira. San gubbarraan lola ammaan tana Iraanii fi Israa'el jidduu deemullee quba qabdanii wanti rakkoon daranuutuma walitti qasamaa deemaa jirti. Kana keessatti qabsoo teenya navigate godhuun sammuuf bilchina feeti. Bilchina sana waaqayyo nu haalaatuun sagantaa keenya xumuranna. Ilmaan ayyaa qophii teenya taarraa mikarratti itti guutaa bakka tokko gorreelee nu sirreessaa. Qophii sana fakkaattu haga walitti dachaanutti nagaa waaqa keessa turaatenki.